Eeyyee. Mee dafaa walii qoqqooda oduufannoo amma nagahee wayiitu jira. Waan barbaachisaadha kanaaf daabii laayivii dhufe. Waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaati. Mee dafaa jabaadhaa sheer godhaa ergaa atattamaa qilleensarra nu oolchii naan jedhanii laayivii akka lammaffaa seenu Suudi irraa natti ergamee jira. Uummanni galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebinee daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo ergaani isinii qabadhee dhufee ergaa ijoollee Suudi Arabiyaa irraa namni keessaan ergee jira. Ergaa kana ka biyyarraa na qaqqabe biyyarraa jedha Suudi Arabiyaa irraa sagalee lashgoon kanarratti hundi keessanuu dirqama keessan akka baatan abdii qaba. Suumaa kee isa kana irratti hundi keessanuu adaraa obbolummaa adaraa ijoollee san biyya san jiran quuqama sabummaa qabdan argisiisaa isiniin jechuu barbaade. Ergaan Suudi Arabiyaa irraa na qaqqabee waa baay'ee na qaqqabee ergaa kana keessatti irrifatina gara lubbuu namaatii miti du'a namaatii miti du'a namaa isinitti himuun deemu abshir mimmaan nutti hin booyina gadda takkas hin qabnu booyichaa miti waan taasiyaatii miti waan isin dhibaa jiru girrisaa Khalid Jimma aboo rabbis yaa araaramu obboleessa kiyya yaa akii ati lubbuu namaatitti illee girrisa metta yaa Allah yaa aboo akkamuma isin goona yaa rabbii kiyya ay wallahi billahi kanaka osoo dawaan jiraate dawaa kennaniif nama garii yaa akii akkamitti namni cal jedheetuma girrisa mettanis waa maratti girrisaa miti kun awwaan bu'aa qabu isinitti himaa jira du'a namaa isinitti himuun dhufne ergaa natti dabarfame ijoollee Suudi Arabiyaa irraa waan na qaqqabe isinitti himaaraan kana ummanni keenya hundi dikkaa guddaa waan isaatii kanaan laayivii na fide hawwiidhaafi miti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf guyyaa sa'aatii guutuu haasa'ee yoo xiqqaate sa'a lama ummata keenyarraallee yaada fuudhee waan silaa isin barbaachisu hunda dubbataa ture. Amma kana waan ijoodha waan ijoo kana Ahmad dubbadhu naan jennaan dubbachaa jira. Kanaaf sheer godhe ani waan badaa isinitti himaan jiru du'a namaa isinitti himuun dhufne ijoollee Suudi Arabiyaa waan isaan keessa jiran isinitti hima tokko gidduu kana ijoolleen Suudi Arabiyaa laayivii irraa badanii turan. Sababiin ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jiran laayivii irraa badan sagalee isaanii dhageessifachuu dhumne beelofne qullaa jirra nu argaa maali amma kaleefarra jira wanni kun maalirraayi ka jedhu keessaan amma adaraa waan kana nu dhaqqaba Oromoon akka nu dhaqqabdu osoo jirru akka nu boottu jedhanii ergaan kun na qaqqabe anis waan kana yogguu dhagaye dhugamaan qalbiitti fudhadhee hedduu rifadhee illee jechuudha du'a namaatii miti kun wanni kana caala ulfaataan hin jiru fakkeenyaaf waan badaa tokkotti nurra dalagamee jiran wanni badaa nurra dalagame suni namni nuu dawwalaa jiran namni alarraa jechuudha ummanni keenya kuni ijoollee Suudi Arabiyaa kana ni dubbisa gara laayivii feesbuukaatiinis akkuma isin beektan nuyyuu anuu kanaan dura ijoollee hedduu galchee wajjiin mari'achaa ture isa kana irratti amma maaltu isinitti siqe maal taatan jedhamee gaafatamee akka nutti himametti jechuudha akka informeeshinii amma nagayetti ijoolleen Suudi Arabiyaa telefoona isaan qaban jawaala isaanii tokkocha irratti nambifne mootummaan Suudi Arabiyaa komii kanaan dura ummanni keenya rakkaaseef hiriira Awurooppaa keessa naannoo tokkotti itti gaggeeffameef duula feestaalaa kanaan wal qabsiisee ummata irraa telefoona nambifne ijoolleen Oromoo mee warri Suudii jirtan mee telefoona takkatti birrii meeqaan Bangaal irraa bitattan Oromooti ya barreessaame ani kijiba dubbachuu hin barbaadu barreessa rabbii keessanii jedha ummanni bal'anaa argu ummanni muslimaa adaraa rabbii ijoollee tana waan kaleessa jalqabne kottoonfannee haa iyyinu akkuma kaleessa ustaazota keenya kabajamoo akka ustaaz Ahmaddiin Jabal sadarkaa itti harka isaan akkana wal jala dabarsan goosifne sanitti jabaachuudha qabna ajandaan keenya jijjiiramuu hin qabu nuti namaa miti waa'ee waraana biyya biraan haasa'ina ijoollee nama 300 ol dhabaa jira Oromoon barana 300 ol Suudi Arabiyaa keessatti ani sammuu waan biraan ayyaadu dhugaasiif hima ani akka kiyyatti rakkina illee hin qabu garuu ilma namaa ta'e akka ilma namaatitti yaadee nyaadhee dhuga isinitti hima barreessa silkii takkatti silkii isaan ittiin laayivii nuu dabarsan Bangaalitu seensisaa fi ture guyyarraa harkaa fuudhamaa ture kanaaf amma booda sagaleen keenya ukkaamamee jira ukkaanfamnee jirra nuti waan takka fooyyeen nuun dhufne nu galchaniitii miti sagaleen keenya ka dhokate nu deebisaniitii miti sagaleen keenya ka mul'achuu dhabe akka jiruun telefoona nurraa guurame sababiin telefoonni nurraa guurameef ergaa kana ummata Oromoo bal'aa hundaaf naa dabarsinaan jedha riyaala Suudii 500 maarree rakasaayyoo akkas taanaan garuu nama mana hidhaa jiruuf widdii jechuun hin danda'ama. Riyaala 500 saniin hin bittanii firee isin telefoon riyaala 500 ka jedhu kun jarana ummata nama zollomume haqa dubbachaa jedhamee namni kun mee rabbii keessanii jira riyaala 500 eega taate rakkoo maaliitu jira re ijoolleen teenya Suudii jirtu guyyarraa bittanii fi galchuu dandeessan jechuudha
Silkiin riyaala 500 bitamu jira Suuditti. Mana hidhaa keessatti. Namni riyaala 500 nama gurguratu jira obboleeyyan kiyya. Warra hidhaan zollomina. Ijoollee mana irraa irratti hamtuu yaadina. Anka dubbachaa jiru waan dhuunfaa kiyyaatii miti. Sheer godhaa ummata keenna. Warra sooshaal miidiyaa fayyadamu. Nama gara miidiyaatiin sagalee ta'u. Ulamaa'ota keenya ustaazota keenya hunda biraan nugaa. Ijoolleen teennarra ukkaanfamanii jiran. Waan isaan keessa jiran hin nyaatanii hin dhuganii isaanii nuukiyaan 400 nuukiyaa miti. Isii laayivii dabarsitu kana riyaala 700. Silkii siin jedhe iskiriinii kanneen akkanaa kana jechuun fakkeenyaaf ka laayivii ittiin dabarsuu danda'a. Nuukiyaan laayivii waraabuu danda'a jiran. Nuukiyaa dhiisaa nurra. Nuukiyaa miti. Telefoona laayivii ittiin waraaban kana nurraa guuranii saaban amma booda sagaleen kennan dhaga'amu jedhanii murteessanii jiran. Maaltu kana nutti fide? Waan kana adaraa uummata Oromoo biraan nagahinaan jiran. Tokko. Manni hidhaa Suud Arabiyaa keessa jiru lakkoofsa qaba jedhan. Fakkeenya mana hidhaa Riyaad, mana hidhaa Maalii, mana hidhaa Maalii kan isin jettan kunniin marti lakkoofsa isaa qaba jedhan. Uummanni wayita laayivii fuudhee carraa lakkoofsa nuu kennee akka carraa ta'eetiin viidiyoo laayiviitiin nu galchu lakkoofsa nu gaafata namni. Lakkoofsa meeqa jirtan? Mana hidhaa lakkoofsa meeqa? Mana hidhaa kifilii meeqa? Jedhanii kana nu gaafatan. Achuma jala taa'ee akkuma amma isinii haasa'u kanatti koomantii barreeffata warri Suudii jiru. Namni achitti qopheessan kun jechuudha. Sanirraan maal godhan jedhan daqiiqaa muraasa osoo hin gahin balbaluma dhadhaan jedhan. Oluma seenan ijoollee akka jirtu. Mana hidhaa gurfaa maqaan dhayame san keessa warra jiru. Akkasumatti gurra qabanii alagga guuranii. Huccuu isaanii irratti nambasan qaama isaanii qullatti baasanii fattashanii telefoona isaan qaban waan isaan qaban machal. Harka ijoolleen kantumatti hafte. Qullatti hafte ijoolleen. Waan fuutuu dhabde. Har'a mee ilaala. Ijoollee Suud Arabiyaa keessa sagalee dubbachaa jiru gartanii. Mana hidhaa irraa nama yaada isaa ibsachaa jiru gartanii. Waan kana nu dhaqqabaa Oromoon nuti du'aa fi jedhuu jidduu jirra. Ajandaa biyya biraan oofina. Nama biyya ofiiti irratti ilmaan ofiiti birmateetu waa'ee biyya namaa dubbata. Oromoo ajandaa keenya oofin. Oromoon kaayoo qabna nuti. Akka yuutuubaroota warra Amaaraa laaltanii Oromoon ajandaa keessanii jijjiirina. Wanni nu ilaallatu tokkochinu ijoollee Suud Arabiyaatii fi Oromiyaa qofa. Isi waan biraan nurra yoo teetii biyya qabaatte waa'ee biyya hambaa irraa dubbatta. Waa baay'ee osoo arginu callisaa jirranu. Isin caalaa waa baay'ee beeynaallee. Dubbachuu wallaalleetii miti. Hin dubbatinaa waan akkanarra. Dhimmi keenyarra dhimma ijoollee Suud Arabiyaati. Waan fedhe addunyaa kanarra yoo raawwatamaa jiraate nuti yoo ijoollee Suud Arabiyaa hin jiraatin hin baraarin namummaa iyyuu hin qabnu. Antana siin jaalaa yoo nama taate yoo sammuu qabaatte yoo qalbii qabaatte yoo qulfii taate yaadi waa'ee bilisummaa keetii. Yaadi warra bilisummaaf jecha wal taaggalu. Bilisummaa kee barbaadi. Namummaa kee barbaadi. Nama 300 wareegamuuf deemti ijoolleen teenya. Telefoona isiin kalee iyyatteeni diqqaa guddaa ittiin sochooftu. Oromoon bakka jiru mara wal jalaa dhagayeeyyu machal irraa goote. Kunis sababa keenyarraayi. Anumatu tokkoffaa dogoggoree gurfaa kam jirta? Mana hidhaa kam jirta? Mana hidhaa isaa jirta? Ijoollee nutu gaafate. Ana akka kiyyatti waan kana uummanni Oromoo hundi nu of kolcha. Ana akka kiyyatti waan kana dalageellee jedhee hin beeku. Gaafadheellee hin beeku. Kifilii kam jirtaa? Lakkoofsa kam jirtaa? Dalagee hin beeku. Isa dhumaa irratti inumaayyuu gidduu kana ijoollee seensisee kaameeraayyuu ofirraa qaba ofitti hin qabinaa silkii jechaanii ture. Isinitti immoo Oromoo maal irraa kaka'e? Nagaa ijoollee sanii irraa kaka'e. Amma wanni nu miidhe kana jedhan. Nuti gurfaa fakkeenyaaf amma mana aan keessa jiru kana lakkoofsi isaa yoo lakkoofsa 20 taate taa'ee barreeffata warri amma jala deemeetiin waan an dubbadhu kanatti ashoofu kunniin jechuun barreeffatan. Egarii maal godhan? Ambaasii Itoophiyaatitti ergan. Ambaasiin Itoophiyaa maal godha? Poolisii Suudiititti bilbilee lakkoofsa akkana dhaqaa jedhan. Allaqe. Ijoollee teenya gayyaatanii diriirsanii kiisii kee surree kee ol qabe harka. Ijjuun. Harfa ayyaaddak. Yalla axlaa bonxoloon. Axlaa qamiisan. Axlaa iyya haaja. Uffata guutuu irraa baasanii ijoollee. Telefoona isaan keestaala keessa keelan. Feestaala keessa guuranii akka isin argitan sanitti ijoolleen dheengadda. Bolaaxarra ciifna u'uunuu jedhaa jettu sunarra waan ittiin u'uunuu jedhaa jettu dhabdee ciccettee hafte ijoolleen teenya. Cicc annama jedhee deemaa ishii. Oromoo rabbii keessanii jedha xiyyeeffannaa keessan waan biraan godhina hin galchuusi wanni waa'een biyya abadan hin oofin propaganda waan sin barbaachifne dhiira yoo taate ijoollee Suudiitii dubbadhu hin dubbati waa'ee biyya biraa ilmaan Oromoo hundi keessan hin fidina ajandaa biraa Oromoo nuti biyya hin qabnu nuti mirga hin qabnu nu jalqaba falmannee akka namaatitti mirga argachuudhaaf taaggaluu qabna malee waa'ee biyya namaa ajandaa waa'ee biraan haasayina ijoollee Suud Arabiyaati kaayoon kennarra. Oromiyaa irratti akkam taane nagaa keenya mirkaneessina irratti haa xiyyeeffannu nun galchu waa'een biraa abadan sakandii takka gootanii waan biraa hin fudhatina. Nuti har'a waan deemaa jiru addunyaa irratti quba hin qabnu isin quba qabdanii isanirraa nu haasoftan. Haasa'i rakkoo teetirra dubbadhu dhimma keetirra waa'ee kee irraa dubbadhu waa'ee namaa keessan galin sin galchu waa'een namaa
wanni takka wanni si ilaallatu jiru dubbiin si ilaallatu har'a waan ana waan ijoollee Suudii mudate kana borsi mudataa beek kanaafi ergaan na bira geessa kana ijoolleen Suudi Arabiyaa jiraachuu fi du'a jidduu jirra biyya galleetii miti sagaleen keenya ukkaamfame kennumatu kennatuun ukkaamse mana keenya irratti adadanu ijoollee teenya wajjin yaada ibsannu gurfaa keenya lakkoofsa qabatanii akka jiruun daaraan godhan jira mee har'a nama sagalee isaa dhageettanii mee har'a namni ijoollee Suudi Arabiyaa wajjin marii gootan jirtanii mana hidhaa kamirraayyuu haa ta'u fidaame yoo gootan ammoo wanta kana isinillee hin beektan jedhee yaada kanaafi warri amma booda akka carraa ta'e ijoollee Suudi Arabiyaa dubbistan silkiinis haa ta'u lakkoofsa itti bilbiltan mana isaan keessa jiran hin haasa'inaa warri ala jirtan ijoolleen teenya ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtan warri har'a rabbiin qilleensa qulqulluu oksijiinii fudhattanii sadarkaa amma jirtan kanatti nagaa qabdan hundi keessan carraa takka isinii dhaama isiniif mallaqa walitti sassaaba homa gootan godha baangaalii bita ijoollee kanaaf telefoonni akka seenu godha saniin booda ammoo Oromoon of eeggannoodhaan dalaguudha qaba ijoollee kana sagaleen isaanii uma fedhe yoo ta'e dhokachuun qabu Ustaaz Naasir Hamzaa haa galatooman guyyaa har'aa haasaa OMN irra godhanitti hiriirri qophaa'aa jira Ameerikaa keessatti hedduu na boonse hedduu gammade nuti kaayoon keenya kana waan akkanaa wal jajjabeessuu qabna waa'ee ajandaa biyya biraan godhatin obboleeyyan kiyya nuti nama 400 kuma bar 400 jechuu kama 100 takkas kuma 400 kuma 500 ijoollee Oromoo Suudii dhumaa jirti kana keessa teetti ati waa'ee namaarraa dubbachuu barbaadda rakkoon achiin ka'e ijoollee teeta namaa yaadaa jirta ta feestaa lambolaaxarra ciiftu ta abbaan qabne ta mootummaan qabne ta haadhaan qabne ta iyyinee namni nu jalaa dhaga'u dhabame tana maa cal'istan hin haasa'inaa waa'ee biyya biraa keessan galin asin hin galchu obboleessa kiyya waa'ee namaa keessan galin dhimmi ijoollee Suudi Arabiyaa dhimma kiyya na ilaallata obboleewwan kooti dhiiga kooti foon kooti waan biyyaan baamboo dubbachuu mirgan qabu sakandii takka carraa gubee jechuu yaa maal beekaa waa'ee biyyaan barraasa na galcha abadan nan galchu kanaaf uf eeggannoo warra ajandaa ijoollee Suudi Arabiyaa dhiiftanii waa'ee biyya biraa keessa galtanii olii gad borcitan isin Oromoon ummata kaayoo qabu ajandaa biyyaan baan fudhatina warroota daldaaltuu ummata Amaaraa yuutuubaroota hin ta'ina Oromoon teenna nuti warra biyyan qabne nuti warra abbaa hin qabne abbaa godhachuudhaaf nama ta'uudhaaf taaggaluun nurra jira si galee sadarkaa isin galchuu fi miti na dhiifama naa godha ergaa kana daruuri nuu dabarsi jennaan dhufeera tokko telefoonni akka nuu bitamu jechaa jiran ijoolleen taqamnu nurraa saaban macal qullattafne Oromoo nu dhaqqabaa isiniin jette ijoolleen Suudii nu dhaqqabaa nutti lash jettan ajandaa nu jalaa jijjiirtan lapheen nu cabee isin ajandaa fuutanii waa'ee biraatiin feesbuuka guuttanii jirtu maaf nu dagattanii isin biraa haqan qabnu isin biraa amma sheeticha tokko poostii isinii godhee ture du'aa inni godhe san keessa irratti ijoolleen Suudi Arabiyaa bar nama waan dukkana keessa waa kaayatee qabu bar nama kaleessa masgiidaaf waa sadaqatee bar nama kaleessa beelaaf waa sadaqatee bar nama kaleessa rakkataa dheebuu baasee bar nama kaleessa waa mara godhe bar jazaa qabanii rabbii isaanii haa kadhatan sanii gaditti ammoo Oromoon maal akkana ta'uun haga nu feesbuukni nurraa guuramee ukkaanfamne nuti biyyatti galee imbaasii nu galchee agartanii jirtu nama biyyatti deebi'ee dhageettanii jirtu kana isin gaafachaa jiran ijoolleen Suudi Arabiyaa adaraa Ahmad kenna biraan nuu gayi lammaffaa telefoona nuu bitanii sagalee keenya akka addaan nu jalaa hin cinne dhoofannee ummata keenyatti sagalee keenya dhageessifanna ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiran akka nutti jabaatan kunis ergaa ijoollee Suudi Arabiyaatiif ummanni Oromoo bal'aan yeroo ijoollee Suudi Arabiyaa akka carraa argatanii invite gootan gurfaa isaan keessa jiran lakkoofsa mana isaan keessa jiranii abadan maqaa kaastee waan akkasiin gaafatin fuula isaanii isaanis amma booda viidiyoo takka hundattis qabuun qaban fuula ofiittis qabuun qaban kana isaanis irraa baratan har'a kunoo qullattafne galleen galle akka namichi jedhe bulgutu jira jedhan duraan bulguu tokko jira nu bulchaa yaaniini keessummaan mana isaa gortee jiran bulguun kuni haga namni rafuu eega nyaachuudhaaf isinii galame haga inni namni rafuu eega adadaa yoo inni achas deebu namichi kuni akka namni kun bineensa ta'e beeka wala nama seetti koree beeka dhaqeetu malaala namichi hin rafne ijuma billichi godhachuma inni sadaa coraan beeke sunis dhaqee ijuma billichi godha rafee rafne nyaanne akkanuma jidduma lamaan jira jeejaan akkas taate ijoolleen Suudi Arabiyaa galtee hin galle achittis duutee hin duune du'a lamaa fi jidduu kanatti hafte kanaafi hiriirri addunyaa kana mararra qophaa'uu qaba jarana addunyaan iyyitee rakkoo isaanii mara ibsachaa jirti haa iyyinu nullee biyyan qabnu haa iyyinu nama 400 kuma 500 kuma 600 dhabaa jirra jedhaa maal ustaazonni keenya nu birmadha nu faana dhaabadha nu tumsa ijoollee tan achitti fixanii rabbii keenya eenyu da'waa gootan ustaazonni illee
akkuma kaleessa nu wajji dhaabattanii har'as nu wajji dhaabadha. Isin ammoo warri carraa biyya nagaa keessa isin jiraachisa. Ameerikaa, Awurooppaa, Kanaadaa adaraa jabaadha. Ijoolleen Suudi Arabiyaa jirtan. Homa gootan godhaa ijoollee kanaaf. Telefoona seensisuu yaala. Baangaalii mallaqaan bita. Warri ala jirtan walii tumsa godha. Ijoolleen Suudii jirtan adaraa waan kana jabeessinee isinitti dhaaman. Amma booda eenyuma keessa nuun amanina. Namichi maal jedhe beektanii? Mammaa isii barbaa maraa fixe. Garaa ofiitu amanuu dhabanii heexoo itti dhugan jedhan. Gara makee kana bara kan ofii itti ganyaattee itti gadhuutee jettu kana shakkirraa heexoo itti dhuyda. Maaliif garaa kana keessa waan jiraatiin na bashitaa wayii qulqulleessuuf itti dhuyda bara. Ijoolleen Suudi Arabiyaa har'a dubbiin isaanii akkasi. Dhimma ijoolleen Suudi Arabiyaa dhimma isaanii waan rakkoo keessoo isaanii nama takka timuu qaban amma booda. Dhimmi isaanii machuu qaban tokkochi lakkoofsa gurfaa isaanii osoo hin taane mana hidhaa qofa maqaadhaanii naannoo mana hidhaa jiranii qofa sagalee nuu ta'a dhumne kuno. Lafarra ciisna waan nyaannu hin qabnu, waan dhuynu hin qabnu, waan uffannu hin qabnu, waan jijjiiramnu hin qabnu. Kaleessa isiniin jechaa turan. Ijoollee san wanni itti siqe malee wanni irraa siqe hin jiru. Garuu isin yoo warra ijoolleen sun waan dubbattuun dhabdee ukkaanfamanii lakkoofsa gurfaan isaanii qabame warri nu jala deemee afaan keenya beeku nu jala galee maqaa kilaasii ijoolleen jirtu galmeeffatee ijoollee teenna achitti cichi godhe. Har'a hoo Oromoon maal jedhe ajandaa jijjiiree waan biraarra wal fixa. Kun kaan irratti adaraa yaa saba kiyya jabaadhaa ergaa kana isinii dabarsuu dhufe. Ani waa'ee du'aa isinitti himuun dhufne. Osoo namni du'es jiraate isinitti himuun barbaadu. Warrummaan kaleessa isinitti himu isinitti taa'eef har'aa isaan saniifi miti. Awwaannaan jedhe isiniin ga'e adaraa jabaadhaa. Ustaazonni warroonni nu dura jirtan warri rabbii fayyaa isinii kenne warri imaana qabdan warri rabbiif jecha sodaattan warri bor rakkoon kun na mudattii beektu. Yaa rabbii rakkina kana keessa ijoolleen nu baasi jedha iyya. Dhimma biyya biraa keessa hin galiin abadan. Oromoo ati biyya hin qabdu maaliif biyya hambaatiif dubbatta? Osoo biyya qabaanne abbaa qabaanne nama 300,000 400 ilmaan Oromoo bakka takkatti hin dhabnu bar. Dhabuuf deemna ijoollee tana. Kana keessatti ani waa'ee dhimma biyya biraa naasoo. Ani wanni irraa haasa'u ijoollee Suudii lammaffaa immoo Oromiyaa Oromoo hidharraa akka hin eeggamne. Wayyuun Oromoon akka hin hidhamne. Jabaan Oromoon akka hin ajjeefamne. Abaddan waa'ee biraa keessa hin galuun. Keessa hin galiin atis si gorsa qobbolummaa kiyyaa haga wallaalummaa kiyyaa waa'ee biyya biraa biyyuma birii dhiisi. Dhimma kee baradhu. Of ta'i dhageeffadhu sitti hima. Tanaan sii fixa. Hin beeytan jedhee yaada garas. Namatu jira. Karaa deemuudhaaf ka'e. Imaltuudha beeki. Imaltuu. Karaa deemuu barbaada. Fakkeenyaaf taarifa biyya fedhe haa ta'u. Karaa deemuu barbaada. Maal ta'e? Itti dhufe nama jaarsaa wayititti. Waa sadii siif hima doolaara 100 naa kenni jedheen. Namicha karaa deemaa jiru kanaan isaa meeshaa isaa xaqaxaqatee shaantaa isaa xaqaxaqatee deemaa jiru kana itti dhufee jaarsi waa sadii waan si fayyadu siif hima doolaara mataa jecha tokkootiif doolaara 100 mataa jecha tokkootiif doolaara 100 waliigala doolaara 300 gaafate. Doolaara 300 gaafate kana keessatti isa jalqabaa irratti waan sin galchin keessan galiin takka jedhe si galee. Isin har'a eessa jirtan achi kaatanii walakkaa Awurooppaa dhuftanii oduu nu gabaasaa jirtan. Isin galchaa kun. Isin galchaa rabbii keessanii jira. Walakkaa Awurooppaa dhuftanii oduu nu gabaastan dhimma keessanii miti. Tokko kana waan sin galchin keessa hin galin. Takka jedhi qabu. Lammaffaa karaa dheeraa dhiistee qaxxaamuran deemin. Karaa dheeraa kana dhiiftee gabaabsadhee qurxa yoo jette shiftas si dhufa, shiftas si marsa, bineensa si nyaachuu danda'a. Shiftaan qabamtee nyaatamuu dandeessa, saamamuu dandeessa. Doolaara 200 irraa fudhate. Sadaffaan tuni cimtuu na dhageeffadhu. Osoon hubatin hin dubbatin jedheen. Namichi maal godhere? Deemee kana hunda jedhee karaa ma'iin namichi mammaakeen kana deemee haala hunda kana waan isan galchine keessa galee gaafa kaanii biyya hambaa irraa dalagatee xayyaara isaa yaabbatee biyyatti gale. Daa'ima tokko qaba gaafa biyyarraa bahu. Mucaa dhiiraa tokko dhalchee biyyarraa bahe. Haadha warraa isaatiitti jechuudha. Gaafa galu waa sadii namichi itti hime kana sammuu qaba biyyatti gale. Halkan hin beektanii miiree dhiirri zabana duraanii tuni dhiira akka ammaa darree tanaa miti. Yaani isinii gala jechuudha dubbichi. Maal godhee halkan walakkaa kana hop jedhee mana isaatitti dhufeetuma gale callisedha. Nam tokko quban qabu namni kun biyya alaa jiraa jedhaniituma beekan. Inni qal'isee galee nama takkatti numne xab jedhee magaalamatti gadi bu'ee manuma ofiitti qajeele. Mana isaa dhaqee karra banatee tumaan qulfi wanni kanneen jechuudha ka hin beektanii. Oluma seene.